السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو إلمان أورمو إدلا الدنيا قبا جرتن أكم جرتو نجا كبدو فيا كسني أنا جراتو بق جراتني سنين جنة سينا بيا سينا ميغا وان دبتن سلا عندو موتي يانغا جروم دبنا سينا بيا سينا ويلكم سنين جنة هم دكسنو يو وري أونلاين جرتن سينا جرتو أكم جرتو نجاك أبدو فيا كسني أنا جراتو Welcome. أنا أعرف وباك دفتر. سينا. إدريس welcome. أنا أعرف. Ilman Oromo. Endagato. Enterarama. Enhapuba. Sena orre online na sena. Orre nuftana nagam nuftani. Ado. Nat agaro. Black man. Zena. Dafi Zen. Akka Zen Shergun. Yawarna mandi siwari. Zeni. Jordan. Cholunne Sena. Today we here give me our seat. Ram Merkit. Pedi orra del fatto un dirkamaken.
hanga feete turtu hanga feete turtu hanga feete dabtu ashama arkafune akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa keessanii anaa jiraatu warroonni dhuftanii baga nagaan dhuftanii kan dhufaa jirtanis karaa jirtanii ettuma seentanii ettuma dhuftanii hundaafuyyuu baga nagaan dhuftan warroonni dhuftan anaa dhufu ashama isiniin jedhee jira jirra jirtu akkam jirtu fayyaa keessanii anaa jiraatu warri online irra jirtanii jechuudha kanaaf tanillee dawaatumaan itti dhuftanii homaatii miti rakkoon qabu akkasuma hin beeytanii jechuun morkata baale yoomiyyuu hanga lubbuun jiru ni morkata ni mormata ni falmata kanaaf warroonni FB gubbaa morkata baale jala jirtan hundi keessanuu jechuudha ammaaf kanaan beeka hanga guyyaa 20 jechuudha guyyaa 19 walumaa galatti guyyaa 20 san boodaan sanilleen itti deebina sunis kiyya kunis kiyya tunis diimtuudha tunis gurraatti tan irratti argattu diimtuu bareedditti jaalattu jibbitu oromiyaan tama ilmaan oromooti tama sabboonaa fi sabboontitti jechuudha ta gabroonfataatii miti ta biltsiginnaatii miti ta ashaagireetii miti walumaa galatti ta nafxanyaatii miti akkasuma baga gammaddan warri yookaan ammootuyyuu ummanni sidaamaa jechuudha baga falmattan falmi keessan kan bara dheeraa akkuma ilmaan oromoo falmataa turaniitiin jedhan isinillee falmattaniitiin bakka kana geettan kaleessa gammachuu keessan dhageennee jirra baga gammaddan ummanni sidaamaa baga walumaanuu gammanne jechuudha kanaaf kan hafellee itti fufa nafxanyaan ni gombifama kanuma jaalatuu jibbuu jechuudha warroonni ashaagireedha yookaan ammoo ilmaan nafxanyaadha hanga feete olu taaltu gadu taaltu gara feete fiidu samii seentu dachii seentu akirrisi dachi maseenti jechuudha waan isiin fiddu hin jiru garuu ammaaf ilmi namaa akka miidhamaa jiru akka hidhamaa jiru argaa jirtan dhagaa jirtan wanni cal'istaniif maal akka ta'e naaf hin galle maaliif cal'istan maa walirra cal'istan maaliif sagalee waliin taane yoo waan biraa dadhabdan sagalee walii ta'uu warroonni ala jirtan kan biyya keessa jirtan ammoo tuyyuu guyyaa tokko baatanii guyyaa tokko dhiisuu odoo hin taane guutumaan guututti oromiyaan kutaan 11 guutuun falmaa keessan itti fufuun dirqama keessanii isiniin jechaa itti fufnaa yaada kenna waan deemamaa jiru walumaan argaa jirra guutuu oromiyaa keessatti sabboonaa fi sabboontitti ilmaan qeerroo fi qarree irratti wanti fudhatamaa jiru waraanni biltsiginnaa waraanni nafxanyaa walumaa galatti oromiyaa guutuu keessa wanta deemamaa jiru argaa jirtan dhagaa jirtan naannoo kutaa wallootis maaltu akka deemamaa jiru wallaggas gujis booranas akkasumas naannoo baaleetis hararges hunda keessa jechuudha amma mootiyu gama ambootitti as deebi'ee jira waa hunda wal keessa laaqaniitiin akkana dalagaa jiranii wanti dalaysiisanii mallaqaanii hin beeytanii jechuudha abbaa torbee jedhanii abbaa torbee ofumaa ijaarattee nafxanyaan jechuudha yookaan oppidiyoon waan kanarratti ummata ilmaan oromoo sabboonaa fi sabboontitti irratti bobbaastee jirti argaa jirtan dhagayaa jirtan walumaan argu jirra walumaan dhaga'u jirra garuu sagalee waliif haa taanu maaliif cal'istanii isinin jechuuf hin dhufe haa ta'u duuti ilma namaa irraa hin oolamtu abbaan fedhe hanga fedhe olu taalu gadu taalu jaalatu jibbu hayti irma irra oolti jechuudha akkuma bara dabreetti jechuudha akkuma tigreessanii yookaan wayyaaneessanii jechuudha dhugaan hanga feete dhokattullee irruma oolti jechuudha dhaartituun ammootu hanga feete dheerattu hanga feete fagaattu hanga feete guddattu dhugaa hin mooyattu dhugaan ima mooyamti
dhugaan ni mooyatti kanaaf sheer godhaati nama fidame anaa dhufu baga nagaan dhuftanii jirra jirtu ilmaan oromoodha irra deebi'ee ashama harka fuunee jirra isiniin jechaa jirra baga jiraattan hanga jirru ofirraa dubbanna hanga jirru ofirraa mormanna gaafa duune kunnen hoyyuu wal bira kunne dhala keennatti tarti hanganuma seenaa mee hangasi Sen mal jirran Mari depan aduh ini Nama Rabbi
jirra jirtu akkam jirtu ilmaan oromoo iddila addunyaa gubbaa jirtan waan deemamaa jiru walumaan argaa jirra walumaan dhagaa jirra wanti deemamaa jiru kuni baay'ee nama yaachisa baay'ee namallee hadheessaa jechuudha argaa jirra maaliif akka callistan hin beekne maaliif callistu maaliif hin iyyine maaliif iyya waliif hin dabarsine hin beeytani jechuudha akkatti bakka kanallee geenne akkatti bakka kanallee dhufne har'a ammootu eega bilitaa wayii argamteetini yookaan ammoo gammachuu wayii argamte fakkaatteetini fakkaatee nu nyaate jechuudha nu fakkaatee nu nyaate ilmoon bulguma ilmoon bofaa bofam fakkaattee bultu nu fakkaattee nu garagalte akka nu garagalte ammoo argine jirra jechuudha erga argine hoo maaltu nurraa eegama kan ala jirus kan biyya jirus wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh kan ala jirus kan biyya jirus maaltu irraa eegamuu qaba waan irraa eegamuu qabu ammoo dirqama oromummaadha dirqama namummaadha bayuun homma dandeetti isaatiin bayuun gumaachuun dirqama nu hundarraa eegama gaafa duune gaafa namuu du'eetiniin addunyaa tanarraa dhabame namni homa fedhe yoo taate biyya walirraa haruun jiru har'a maaliif waliin birman maaliif wal biran dhaabban ilmaan keenna yookaan obboleewwan keenna abbootii keenna hawwota keenna akka ibiddaan gubamaa jiran manni irratti gubamaa jiru naannoo wallootitti mana meeqa akka gubame maaltu akka gubsu isaa jiru maaltu akka dalagaa jiru namuu kana hin beeka jechuudha hin galaafii jechuudha achi jiraattee arguu baattus viidiyoo argaa jirta suuraa argaa jirta dhukaasa hunda dhagaa jirta maaliif callista wallagga irrattillee maaltu akka deemamaa jiru hatta jimma masan irrattillee warroonni FB irraa afaan bantu kana laalina qeerroo fi qarree jimma keessatti maal akka dalagamaa ture kalee fi dheengadda maaltu akka irra ga'e rakkoo akkam irra akka jiran argaa jirtan jechuudha namni hin argine hin jiru namni FB hin qabne hin jiru jechuudha keessattuu warroonni ala jirtan hundi keessanuu namni FB hin hordofne hin jiru jechuudha namni Facebook hin qabne hin jiru guutumaan guututti hanga fedhe abbaan fedhe torbii takka yoo shabakaa dhabees torbii taanin argata jechuudha homa fedhe yoo taate torbaan tokko keessatti torbaan lama keessatti wanti deemamaa jiru waan hunda keenna garaa nama jabeessu garaa nama kutachiisu garaa keenna haa kutannu haa wal dhageennu haa wal jala hiriirru tokkummaa durii sanitti namuu deebi'eetiniin haa falmannu abba fedhe jaalate jibbe oromummaan hin baddu dhiiga abba fedhe jaalatee jibbe homa fedhellee dalagee homa fedhellee deeggaree oromummaan dhiiga eenyu nu haquu hin danda'u biltsiginnaan hin hayxu nafxanyaan hin hayxu abbaan fedhee hin haqu jechuudha garuu maaliif walirra callisnaa maaliif walirratti ilaallaa maaliif waliif hin iyyine maaliif iyya waliin dabarsine maalumaaf wal teenneeti maa wallaalla akkanumatti akka ballaatetti jechuudha wayita naannoo biraatiiti na ilmi namaa akkanatti gubatu ibiddaan gubatu loon gubatu namni horiin horii gubaa jira jechuudha horiitu horii gubaa jechuudha namaa miti ilma namaatii miti anaa dhufu abdallaa horii gubaa jira jechuudha argaa jirtanii jechuudha loon hin hafne ilma namaa bira taree loon gubataa jira jechuudha maaliif callistan maaliif hin iyyine maaliif waliin birmanne waan dadda'uun ilmi namaa maaliif hin gumaachine waan dadda'uun kan biyya alaa jirus waan dandeettii isaa maaliif hin goone sagalee walii ta'uunuyyuu tokko kunuyyuu jechuudha iyya waliif dabarsuudha jechuudha waliif iyyuudha jechuudha wanta kana ammootuyyuu iyyi kuni ammatti dhaabbataa hin jiru hanga ofirraa deebifnutti hanga ofirraa mormannutti hin beeytanii jechuudha akkamitti akka as ga'anii akkamitti akka bakka kana dhufanii jechuudha xiqqoo yoo jedhan garanaan biltsiginnaa ta'innaa nafxanyaa ta'innaa wanni wal ijaaraniitiin namarratti hirmaataniif wanni nurratti roorrisaniif kutaa oromiyaa guutuu keessatti malee kutaa naannoo biraa maaliif sodaatu maaliif hin duune naannoo biraa keessatti naannoo biraa keessatti maaliif namni hin ajjeefamne maaliif manni hin gubanne maaliif
kana namuni beeka jechuudha eega beeke hoo erga beekeetiin jedhe hoo of jabeessuudha onne ufi hidhateetiin jechuudha kutateetiin gadi bayuudha jechuudha hanga yoomiititti mana keessatti ibiddaan nama shidan ibiddaan nama guban loon wajjin hanga loon si gubu ati akkamitti ufitti callista akkamitti ufirratti laalteetiin usta jechuudha ana bira hin geenneen bar waan takka waan beekuu qabdan wanti arra kaleessa bayarraa yookaan ammoo tu seensarraa ka'e suni bakka hunda kutaa hunda naanna'ee wal ga'ee jechuudha hin beeytanii jechuudha quba qabdanii jechuudha ijoolleen kaleessa dhengadda yookaan ammoo tu viidiyoo san namni hin argin hin jiru naannoo gujiititti mana namarratti gubdeetiin waan akkasii dalayde arra ammoo tu akka odeeffannoo fi akka ammoo tu argaa jirrutti namuu quba qabdan gama kutaa baaleetitti akka jijjiirte bilisiginnaan dhageennee jirra jechuudha erga dhageennoo qeerroon baale jirtu gobba jirtu ta naannoo hundarra jirtu uf eeggannaa godhuu qabdan eeguu qabdan jechuudha suuraan jira poosti godhamee jira sheer godhamee jira namni hin argin hin jiru jechuudha ijoolleen mana gubdesan illee jechuudha qabeenya namaa miskiina ka isaan ammootuyyuu roobaa fi caamaan dararamaniitiin muka takka yookaan kadhatanii yookaan ammoo qoree keessa deemaniitiin dangaraa keessa deemanii walitti qabataniitiin alaamanatti galaniiti mana ijaaratanii keessa jiraatan shaneedhaa maarreedhaa jinniidhaa jedhaniitiin fixanii jechuudha fixanii achirraa ammoo wayita wanni kun irratti dhagaamee irratti qabameetiin jedhe jijjiiruun oppidiyoodha jijjiiruun bilisiginnaadha nama naannoo tokko waa balleesseetiin jedhe dafteetiin akka jijjiirtu namoonni beeka jechuudha erga beeke hoo irratti bakka dhageettaniin bakka argattaniin tarkaanfii fudhachuun dirqama oromummaati dirqama keessanii qeerroo fi qarreen eenyumaafuuyyuu wanni kuni abbama fedhiyyuu irraa oolamaa hin jirtu lubbuun erga dhalattee duute akka itti duutu bakka itti duutu hin beektu hamma feete godh gara feeteen deemi biyya feeteen dhaqi gaafa sitti dhufte gaafa guyyaan kan kee gahe sirraan oolamtu jechuudha kanaafoo dirqama oromummaadha dirqama walummaadha beekuun nurra jira nu hunda kennayyuu jechuudha haa waliif boonnu odoo jirru waliif haa iyyinu odoo jirru waliif haa boonnu walii haa mararfannu yaa obboleewwan koo yaa obboleettito wal haa dhageennu wal jala haa deemnu hayyuu keenya haa dhageeffannu jala haa hiriirru bakka jirtanii dammaqa walii isinirratti deemamaa jira walii nurratti deemamaa jira jechuudha gabrummaan ta kaleessa ta yookaan bara dabre yookaan ta dur daran jechuudha nurratti deemamuu akka jirtu argaa jirtanii jechuudha falmatanoo abbaan falmate haqa ofii hin dhabu abbaan mormate haqa ofii hin dhabu yoomiyyuu akkuma ummata sidaamaa sani jechuudha ummanni sidaamaa bara meeqa falmataa ture akkuma oromootii jechuudha akkuma oromoon falmataa hanga har'aatitti miidhamaa tumamaa ajjeefamaa kolaafamaa bineensaan nyaachifamaa as gayanitti isaan illeen akkasumatti keessa dabranii har'a ammootuyyuu of dandeettiidhaan rabbiin gammachiise jechuudha haa gammadan malee bilisa kophaa bayan waan jedhamu hin qabu haa ta'u garuu teennaan addumaan ta oromiyaan irra jirtu tanaan garaagarummaa hin qabdi baga gammadan obboleewwan keenya isaanis ilmaan kush waan fedhe yoo taate baga gammadanii baga walumaanuu gammannee jennaani kanaaf nutis jechuudha karaan kama kaleessa itti dhufne sanii kama kalee irra dhufne sanii ajjechaan nurraa dhaabbataan jirtu reebamni nurraa dhaabbataan jiru hidhaan nurraa dhaabbataan jiru ajjechaan numatti fufaa deemti malee hanga manaa wajjin nu gubiinsaatitti numarratti deemamaa jira malee bilisiginnaan nu dhiisaa hin jirtu kana namuu beekee jala sararee kaanee ufirraa qolatuudha bakka jirru ammoo ka biyya alaa keessa jiru waan dandeettu gumaachi bakka jirtu wal ijaari tolfadhu guruppii kan kee ijaaradhu nama wal beeytuun ijaari akka wal beeytuun hanga dandeettii keetiitiin waan feete godhi gumaachi
miskiina biyya keessaatis akkasuma qarqaara oboo bosona jirullee qarqaaruun dirqama jechuudha ta duraan daranii beekan walirratti nama duulchisanii shaneedha maarreedha jinniidha jedhanii akka namni oromoo wal jibbitee gabrummaa nurratti dheereffatuuf akkuma duritti jechuudha ilmaan oromoodha wal nyaachisa yoo nagayan ammallee waan akkasiittis deemamaa jira jechuudha shaneetu mana gubee jedhan hin qaanfatan odoo viidiyoon argamu odoon poolisiin kun yookaan waraanni kun waraana bilsigennaa akka ta'e dhibbaan dhibbatti viidiyoo hundaa wajjin odoo ilmi namaa argu kan nama ajjeesaa jiru kan nama manaa wajjin nama gubaa jiru odoo argan odoo dhagayan waakkatanii jechuudha uffata addaa uffata biraa formii biraatitti itti uffisanii abbaa torbee jedhanii ummata keessa bobbaasanii ummata irratti ammootu waan duulchisiisaa jiran kun kennuma kennaan cabsuudhaafi jechuudha akkuma dur karaama dur barataniitiin hin jedhanne irra deemaa jiranii jechuudha argaa jirra dhagayaa jirra rabbii keessanii jedha walirratti hin callisana sagalee walii haa taanu warroonni ala jirtan waan dandeettaniin gumaacha kanuma jechuudha gama biraatiin ammootuyyuu warri magaalaa Saudi Arabiyaa keessa jiran jechuudha warroonni hidhaa jiran maalirra akka jiran argaa jirtan reebamaa jiran tumamaa jiran cafaqamaa jiran sanirraanuu oo'i ammootuyyuu jabaate kana keessatti ilmi namaa akkatti miidhame akkatti ammootuyyuu rakkate argaa jirtanii kanaafillee sagalee ta'uun dirqama keessanii jechuudha warroonni FB hordoftan argu jirtanii jechuudha waan hundaayyuu walumaan argaa jirra irraallee dubbadha sagalee illee tayaa fi hin callisinaa rabbii keessan sodaadha aanalleen isinilleen namuu takkaan boru itti dhufa boru irra geetti jechuudha yoo har'aa namaa sagalee ta'ee namni bor sagalee naa ta'a jechuudha kamni ifa galaan rabbii keessan sodaadha sagalee walirraa tayaa walirraa dubbadha rakkoo jirtu hubadha bakka hundaanuu hin argitanii sagalee walii haa taanu sagalee waliif haa taanu ilmaan oromoo dhumu jiran biyya alaakis ka jiru miidhamu ma jira wanni inni argateetiin hin gammachuun inni qabu hin jiru kun dalagaayyuu dhabee jira kun mana hidhaatittuu rakkatee jira dararamee jira garri gabbu'uun nashaagireenna buusaa hin jiru ijoolleen sun yookaan baatii 4 baatii 5 mana hidhaa jirte argaa jirta walumaan argaa jirra namni baatii 3 baatii 4 baatii 5 mititi baatii matakka yoo hidhame hangam tayaa hangam rakkataa hangam cinqam kan ammootu mallaqa harkaa hin qabne ka harka qullaa hidhameetiin mana hidhaa jiru hin callisina iyya rabbii keessanii sodaadha waliif iyya dabarsa hin callisina callisuun uma takka bu'aa nuuf hin qabu hanga dandeettii kennaan hanga beekumsa kennaan waliif iyyuudha yoo waan biraa dhabdee waa walii godhuu dhaban ilmi namaa jechuudha homa fedhe yoo taate sagalee walii ta'uun dirqama oromummaati dirqama kennan hundi kennaayyuu jechuudha ilaadhalaadhaan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا رب يا ذا مرادك إن نوجا يا رب نبلسهم يا رب يا الله عندك جتني جتشودا وروني لفتن بعنا جان لفتني أنا أعرف إسنين جدا في بي اسم بيتن يرودا بلسجنا والجارته هم بيت غوته ريبورت غوته جتشودا أكا يوكان ليبي إنسان يوكان أموتيو waan tokko posti hin goone jechuudha haasidummaa isaan dur baratan irra hin laallu jechuu irrallee hin laallu irrallee hin kaayannu guyyaa muraasa booda ni deebi'a sunis warri san beeytani anuma ana ka jedhe rabbii tokkocha morkataa baale kanu kaayoon kiyya hanga dhumaatitti hanga bilisumnutti mormatu itti fufa jechuudha hanga lubbuun jiru duuti karaa kenna kanaaf meera dhiifama waliin namni yaada qabdan yoo jiraattan ergadha yoo kaameeraa namni qabdan
warri kaameeraa FB'n keessan qabu ergadha. Ali Kadira wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh jedhee jira hunda keessanuyyuu anaa dhufu baga nagaan dhuftan. Seena warri yaada qabaatan yoo jiraatan jechuudha. Yaanni ilma namaa irraa hin hafu hin oolamu duutis akkasuma nurraan oolamtu bakka itti duunuu fi eessatti akka duunu akkamitti akka duunu maaliin akka duunu namuu hin beeku rabbii kaalii qabbe hangasii garuu gurra walii haa taanu ija walii haa taanu wal haa dhageennu waliif haa iyyinu iyya waliif haa dabarsinu. Asumarraan waa yaadadhe wanni an yaadadhe gurbaa luqaatu yookaan ammootu gaalii ija dhiite fakkaatu ta ija iitaa malaaxaa ballaasan jechuudha. Ballaa maqaan isaa maal akka jedhullee hin beekne shurrubbee taate maarree taate ballaasanii jechuudha. Yoo dhugaa kuno sheer naa godhaan biraaf nagaa akkuma kaleessa shurrubbee namni wallaale hin jiru. Suuraa shurrubbeedhaa fuutee irra barreessitee poosti gootee waan ati jettee barreessitee siif dhufe ani kanuma jechuudha. Yoo dhugaa ilmoo namaa taate yoo dhugaa dhiira surree godhatte taate magaalaa an keessa jiru tana keessa jirtaa kan kee quba qabaa dhagayee jira bakka jirtu wallaalus jechuudha. Yoo akka namaatitti ati ani dhiira jette naa wassafuu hin dandeetta naa bilbiluu ni dandeetta wal qunnamna jechuudha qaama akka dhiiraatitti. Garuu ammootu biltsiginnaan bitamte tuni si bittee arra olii gaddi si harkiftu tuni funyaanitti wannaa si dhawattee homa takka si godhuu hin dandeettu jechuudha. Homa takka jaalattuu jibbitu homa takka si godhuu hin dandeettu eessayyuu si geessuu hin dandeettu. Mana kondomii sanillee si hin kennitu waan biraa dhiisiiti. Isiinuu kondomii keessaa yaatetiniin olii gadi badaa jirti baduudhaaf ammootu ji'oota muraasa hafee jechuudha. Rabbiin isii balleessuudhaaf wanni hundi irratti xiyyeeffatamee jira. Jaarsummaan isaan ergatanillee harkaa fashalaayee jira. Salphina isaanii bakka hunda salphatu isaanii ifaa fi bilisatti mee warri duraan afaan bantaniitiin asirraa iyyaa turtan maan bayna akka isaan jaarsummaa ergataniitiin salphatanii galansanitti intala fuudhuu dhaqanii intala dhabanii galanii jechuudha. Walumaa galatti walitti hin soddoofnuu jetteen duraan isin erganne hin gaya hanga waggaa 27 isin erganne isinirraa nyaanne dachii teessanirraa qadhaabbanne quufne nu gaye waan feetan fida paartii guutuu mormimtoota guutuu walitti qabaa nu yaama. Kanaan alatti kun isin haaseenuu jetteen jechuudha. Dhiira baga jetteen baga salphifte jechuudha. Itti baga biltsiginnaa itti baga salphattan biltsiginnaa. Rabbi isin haa salphisu ammallee har'allee borullee rabbi isin haa salphisu. Salphatuudhaaf deemtan inshaa Allah wal arguudhaaf jirra. Addunyaa tanarraa namuu hanga dandeettii isaati addunyaa tanarraa wal dhabamsiisa malee namni biltsiginnaa maddammarii isin deemtaniin badhaadhina isin deemtaniin fudhatu tokko hin jiru. Jaalattuu jibbitu konooti abbaan biyyaa. warri kaameeraa qabdan ergadha yaada waliif dabarsina ergatuu ni dandeettan. Warri kaameeraa qabdan
warri hin qabne maal isinii godhaa miti. Hundaafuyyuu anaa dhufu baga nagaan dhuftanii wanta kana walirratti hin callisinaa, waliif iyya waliif dabarsaa, rabbi keessanii sodaadhaa. Nu hundi keennaa du'aaf deemna, bakka itti duunuu fi akka itti duunu hin beeynu. Hanga jirru waliif haa boonnu, hanga jirru waliif haa iyyinu, waliif haa birmannu. Yaa ilmaan Oromoo waliif haa iyyinu. Akkatti ammootuyyuu ilmaan Oromoodhaa keessattuu qeerroo fi qarree irratti wanni biltsiginnaan deemaanii jirtu kana jechuudha. Qeerroo fi qarree cabsuudhaaf yaanni isaanii hin danda'an, garuu wanni isaan deemaniif sabboonummaa dhabamsiisuudha akkuma jedhame akkuma dubbatame sani jechuudha. Garuu hin danda'ani, yeroodhaaf namni miidhamaa jira. Miidhama kana ammootu walirratti callisuu, walirratti ilaaluun nurraan eegamu. Waliif haa iyyinu, waliif haa birmannu. Waan dandeenyu namni hundi isaa waliif haa birmatu. Dhagaa jirtan na fakkaata, warri dandeettanii yookaan ammootu kaameeraa qabdan ergadhaa. Menjeru na fakkaata. Hayyee galatooma alfaadha. Ammaaf nulleen namni hedduun wanna FB kana beekan asumaan barattanii sheer waliif godha. Akkasumas ammoo Seni ansi erga yoo kaameeraa qabaatte seenuu dandeetta. Garuu seenuun feene na fakkaata malee kaameeraa ni qabdu ture. Kanaas dhiisii rakkoon qabu. Abshir duuti karaa kenna namoonni du'a. Falaqe duuti nurraan oolamtu beeyne jirra. Akkatti duunu bakka itti duunu maaliin akka duunu isa kaali qabbeeku. Kanaaf hanga jirru waliif haa iyyinu, waliif haa birmannu isiniin jedha. Yaa obboleeyyan kiyya warra hundi dhuftan baga nagaan dhuftanii dhaamsa kiyya qeerroo fi qarree biraan naaf gaya. Kutaan tokko ka'ee tokko dhaabbatuun tokko ciisee tokko mootuyyuu dammaquun hin barbaachisu. Wal bira ka'uun dirqama Oromummaati. Dirqama nu hundaati. Qeerroo fi qarreen wal bira malee waliin malee hin tollu, dirqama namuu bayuu. Korooraa jinni koreenaan duruuyyuu jira raamititti hin dhaabbate malee. Biltsiginnaan kan fixaa jirtu caala ka koronaan fixaa jiru argaa jirtanii jechuudha. Guyyatti namni meeqatu akka dhumaa jiru, ajjeefamaa jiru, reebamaa jiru, hidhamaa jiru, dararamaa jiru kutaa Oromiyaa guutuu keessa wal ga'ee jira. Hin beeytanii quba qabdanii kana ka godhaniif gabrummaa durii sanitti nu deebisuudhaaf tan duraan san daran deemamaa jira. Jajjabaadhaa, rabbiin isin bira haa jiraatu. Warri dhuftan baga nagaan dhuftanii anaa dhufu isiniin jedhee jira. Dhaamsa kiyya naaf dabarsa. Sheer godha. Morkataa Baalee isuma argitan kana yeroodhaaf oggurtanillee ana ogguruu hin danda'anii kaayoo kiyyarra yookaan akeeka kiyyarra namni tokko na deebisuu hin danda'u. Duubatti haadha abbaan kiyyaa deebisuu hin dandeettu. Biltsiginnaa dhiisii. Namni erga uumame sabummaa isaa beekee maalummaa isaa beekee falmatuun dirqama isaati. Kanuma. Haadhu inu isiniin jedhee jira warraan ni dhuftan. Wallahi aarii irraa gubata irraa kokkeen nu goydee jirti. Yaa obboleewwan kiyya maa walitti cal'isa.
mee walitti hin callisnu walitti hin callisina maaliif kophaa kiyya garaan na gubataaf dhufe malee isinirra beekeeti dhugaan hin oolamtu hin haftu akka jedhina dhugaa hanga fi amma fedhe jaalate jirte bilisiginnaallee ni baddi inshaa allahu rabbunaan ni baddi ni baddi Fama.
obsaa warroomaniin dhugama yaa ilmaan oromoodha qaata obsinaa wan amma obsa fixannee jirra namuu obsa fixatee jira akkuma argaa jirtan akkuma dhagaa jirtan wanni waliif godhuu qabnu dirqama namuu bahuudha dirqama oromummaadha namuu bahuudha yoo diqaala haati isaa nafxanyaadha yookaan abbaan isaa nafxanyaadha sanyii goobanaa daaci oppidiyoon wanta isii rakkise hin beeytan jechuudha wallaahi ni beeytanii jechuudha oppidiyoo keessa sanyiin isaanii daaqamaadha hin beeytan dhibbatti namuu ni beeka jechuudha maaliif akkanatti irratti dhumti maaliif taayitaa kanarratti akkanatti duuti wayita kaan Tigree jalaggaltee nu fixaa baate nu gurgurataa baate obboleewwan keenya ficcisiisaa fixaa baate Tigreen anan beeytu isin hin beeytu maalummaa nama oromoodhaa hin beeytu kan nu ficcisiisaa tures isaanuma kaleessas har'as kan nu fixaa jiru isaanuma jechuudha wanni isaan kana godhaniif maalii fi namuu ni beeka ni galaaf jechuudha namni aqlii qabu ni beeka jechuudha namni sammuu qabu sammuudhaan dhugaa yaadu oromummaa isaa dhiiga isaa akka ta'e odoo ka beekan taate oromummaa dhugaadha odoo ka qabaatan taate onnirraa yookaan ammuutuyyuu dhalootarraa odoo ka qabaatan taate gocha akkanaa kana iman raawwatanii jechuudha kaleessallee Tigree jalaggalanii waggaa 27 maal akka dalagaa bayan Tigree namni Tigreetti harka haa qabu malee Tigree miti jechuudha isaanuma akka kana dalagaa baye har'a hoo Tigreen kaanaan rabbiin galanne haa ga'u sababa qeerroo fi qarreetiin sababa joowariin kaatee jechuudha kun ifa galaadha abbaan fedhe dhugaa namaa jallisuun hanga feete dhugaa namaa yoo jallifte rabbiilleen jallisu namni haqaa fi dhugaa mormatu hin jallisu jechuudha ni beeka har'a hoo maaliif irratti duuti sa'a 24 keessatti gad isinii dhiisa jedhee kijibee amba fixee har'a ammootuyyuu wanni nutti garagaleef maaliif hiddee isaattu nafxanyaadha hiddeen isaa jechuudha namni hidda isaa odoon beekin namu nu hundi kennaayyuu harka dhayaa turre jechuudha tufuuzoo tayaa turre jechuudha Lammaa Magarsaa akkatti inni awwaale akkatti inni sagalee isaa dhabamsiise walumaan argaa jirra jechuudha gaafa ammootuyyuu gaafa naannoo wallaggaa deemaniitiin wallaggaa maali miti wannaa deemaniitiin hin jedhan naannoo baardaar amaaraa deemaniitiin hin jedhan quba qabdan yeroo kubbaa taphatan kubbaa waliin akka nama taphatuutitti likooree yookaan goolii itti galchuun lammatti galchuun isaa suni yookaan ammootuyyuu irratti itti taphatuun isaa suni filima kanatu deemamee jechuudha hin beeyni jechuudha inni ofirraa namuu achi as beeke kaameraa qabaattu sibira yoo jiraate ergee jiraan bring welcome jedhee jira siif ergee jira yookaan kaameraan sibira jira natti fakkaata garuu hin beeku yeroo ayaa na bira hin jiru argaa jirra dhagaa jirra wanti oppidiyoon irratti du'aa jirtuuf har'alleen akkuma kaleessaa irratti dhumaa jirtuuf nama irratti fixaa jirtuuf bakka seentu waan hin qabneef oromoodha maqaan isaanii oromoodha akka waakkanneef maqaan isaanii oromoodha oromoo diqaalaadha kanaaf nu fixaa jirti kanaaf nurti roorrisaa jirti gaafa abbaan biyyaa abbaan haqaa
bakka san qabate isaan waan dhabamaniif akka isaan dhabaman akka isaan xambaan isaanii qacceen isaanii lafarratti hin hafne yookaan ammoo tuyyu hin shokoysine waan beekaniif jecha amba fixaa jiran eega godhanoo nutis dirqama keenya ba'uudha akka ilma oromoo tokkotti wanta narraa eegamu hanga dandeettii kiyya dalaguudha namuu bakka jirtu qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtu wanti isin jala deemamaa jira isin jalatti dalagamaa jira qeerroo fi qarree irratti xiyyeeffatanii jiran kuni ma'aruufa kuni beekamaadha eenyuun ni beeka of eeggannoo keessan cimsadha falmii keessan fenqila gabrummaa diddaa gabrummaa isa xumuraa akka itti fuftan isinin jedha warri biyya keessa jirtan hanga feetu sabboonaa ta'ii feetu dhiisii garuu ammootuyyuu maqaa sabboonummaatiin akka ati du'aa jirtu akka si ajjeesaa jiran kana beeki sirraa oolamaan jirtu duuti kana beeki ka'i bakka jirtu ka'i ufirraa fonqolchi waan qabduun dadhabduut ka'iititi hiriira itti bayi karaa itti cufi duruu beeytanii jechuudha duuti ammootuu karaa kenna nurraa oolamaan jirtu gooteetiniin dachii kanarraa du'utu caala malee odoo ati teettu mana si dhufanii mana si fuudhanii mana hidhaa si geessina jedhanii odoo mana hidhaallee sin geessin karatti fuudhaniitiniin bineensaa si kennu jiran yaa ilmaan oromoo warri dhageettan sagalee tiyya dhageettan qeerroo fi qarree biraan nagaa nam shanillee haa dhageeffatu annagaa dhaamsa kiyya dabarfadhee jira kana isiniin jedha warroonni dhuftan galatoomaa ulfaadha warroomaa fayyaadaya sagalee ilmaan oromootii taya waliif haa taanu waliif haa iyyinu kan biyya keessa jirus kan biyya alaa jirus hundi isaa rakkataadha rakkina keessa jira rakkina kana keessa rabbiin nu haa baasu bayuudhaaf ammoo dirqama qeerroo fi qarreen sagalee tokkoon kutaa oromiyaa 11 guutuun wal bira ka'uun dirqama woboon bosona jiru akkuma galma gayaa jiruutti galmaan rabbiin haa ga'u itti fufi bakka jirtuun akka qabatteen lafa qabattee jirta meeshaa taatu rabbisi badhaase namni sin badhaafne meeshaa gugurdaa harkaa qabda waan wayyaane yookaan ammootuyyuu biltsiginnaan hin qabne caalaa harkaa qabda itti fufi bakka jirtuun goobii barbadees kana malee hin ta'u oraliin isaanii garam akka deemu odeeffannoo fudhadha biyya keessaa qeerroo fi qarree irraa odeeffannoo guuradha hin qabdan isinu odeeffannoo dhibbaan dhibba qabdan akkuma odeeffannoo argattaniin hin beeytan isinu bosonni keessanii mana keessanii duruu bosona turtanii bosonummaa keessan keessaa baatanii abbaa biyyaa ta'uudhaaf itti fufa guba haa gubattu biyyaati ufiinu kana isiniin jedha dhaamsa kiyya waliif dabarsaa sheer godha warroonni dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii FB'n kunis guyyaa 20 booda itti deebi'a isa heddumminaan namni yookaan guddinna jechuu baay'innaanii waa hundaanuu isa beeytanii morkataa baale anuma ana ka jedhe rabbii tokkocha yoomiyyuu hanga lubbuun jiru hin falmadha hin mormadha waan qabu dhiiga kiyya lammii kiyyaaf ni laadha tanuma isinii himuuf dhufe assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh halkan gaarii yeroo biraa namoota yaada waliin dabarfannu yoo jiraate yoo yaadni jiraate nama yaada na wajjin dabarfatu yookaan yaada dabarfatuu fedhu yoo jiraate ergadhu namni kaameeraa qabdu siif kenna namni kaameeraa qabdu si biraa jechuudha FB'n kan kee kaameeraa namni qabu haga ammaatitti ani kaameeraan agarre keessan warroonni qabdu ergadhu lakkoofsa tokko barreessi
welcome Abdulaziz Yassin. Moksheki ya ana adufu baga nagaan kasma Muhammad Umar hundi keessanuu warri FB kana FB morkataa baale jedhu jala jirtan kanarratti illee na argattan sanirratti illee na argattan hanga dandeettii kiyya hanga beekumsa kiyya waan argeefi waan qabatama qabu waan dhugarrarra'e waliif yaada qooduudhaaf dirqama kiyya hin baya dirqama keessan baya kanuma isiniin jedha sagalee waliif haa taanu ilmaan oromoodhaa kan biyya alaa jiruu fi kan biyya keessa jiruufillee sagalee ta'uun dirqama kenna jechuudha. طيب يا حمزة زين دندا أمن سبرا سيرجع أمس حمزة حمزة عمر سفير جيران ممكن سبرا يركون كاميرا تاوني ملا أنجما كيان إرجع جرا هندافويو ولما رب نهاجة جبيسو حمزة جبار دواتيس أن قفامتي بك جرتنين وليف sagalee haa taanu isinin jedha deebiime seentee baatee جمال سيني مي سيني جمال سيني جمال جمال qabadhu siif ergee jiraan walumaanuu Hamza walumaanuu ana qofaa miti adeera kiyya ana qofaa miti walumaanuu bakka jirru gurra waliif haa laannu seeni namni seenuu feeti ergimee kareefuu itti deebi'iti ergadhu seentee irraa baate dhiifamaa ergadhu Jamal ati hin qabda kaamera seeni yoo seenuu feete kuno siif ergee jiraan hayye gaariidha
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أعرف بقى نقال سيني نمني سينو فيت ergadu namni ergatu feete yaada irra jiru eega galgala irraa yookaan haga ammaatitti waan ani haasa'uu fi waan ani irraa dubbatu jiru yoo si dura si jala dabrelleen jechuudha duuba deebitee dhageeffatu hin dandeetta arguu hin jirta jechuudha walumaa galatti guutumaan guututti oromiyaa keessa kutaan hundi isaa rakkoo keessa jira gidiraa keessa jira ilmaan oromoo cinqamu jiranii kan biyya alaatis jiru rakkoorra jira kan biyya keessa jirus rakkina keessa jira kan biyya keessa jirus lee miidhama guddaa keessa jira argaa jirtanii jechuudha haa ta'ullee dhaammootuyyu qeerroo fi qarreen biyya keessa jirtan takka takkaan biltsiginnaan isin guuraa isin funaanaa jirti takka takkaan sabboonaa fi sabboontitti shamaraa fi jechuudha yookaan qeerroo fi qarree irratti akka xiyyeeffatte argaa jirra dhagaa jirra jechuudha ummanni kuni ummata diqaalaadha ummanni diqaalaan sin dhiisu hanga lafarraa si dhabamsiisutti ofirraa qoladhu ka'ii mormadhu odoo mormattu morma si muruutu caala mana teettee manatti morma sirraa muruu irra bineensaa si kennuu irra bineensi si nyaachuu irra bineensi reeffa kan kee fuudhanii bineensaa kennu jiran bineensi nyaachuu jira biyyoota hunda keessatti suuradhan hundi poosti godhamaa jiru kun waan kijibaatii miti waan qabatamaati waan ilmi namaa argaa jiru kana waan namuu argaa jiru bakka hundatti jechuudha bineensi hunda isaa cafaqeetiin nyaatee haga irraa nyaatee yookaan mootuyyuu allaattiin jechuudha nyaateetiin biraadamaa jirti jechuudha dho'isaadhaan wanni dalagamaa jiru waan hedduu nama gubu jechuudha nama aarsu jechuudha wanta kana ammoo biltsiginnaa maaliif akka dalaydu akkuma duratti isinii hime jalqabarraa isinii haasayaa dhufe jechuudha isaan kun bakka hin qaban bakka seenan hin qaban jalqaballee Tigree jalatti wanni ijaaramaniif akka diqaalaa tayan of beekan bakka seenan hin qaban lafatam akka seenan waan hin qabneef irratti dhumaa jiran nu fixaa jiran ka'aa falmadha ofirraa qoladha waan qabdu gurguradhuuti ofirraa qoladhu dandeetta ofirraa gara bosonaatitti ummata bosonaa wajjin hirmaadhu karaa baafadhu hin beeytan jechuudha akka warri bosonaa irra jiru maalirra akka jiru argaa jirtan namuu argaa jirra akka durii sanii miti akka kijibaan dur kijiba namuu afuufee xurumbaa shanee maaliidha maaliif hin lolle waggaa meeqa jinniidha balaadha maaliif maarre dhugaadha ta'uufii hin diddee jechuudha yeroo malee hin taatu ta'uufii ni didde har'a taateef har'a bosona hunda keessa ni jira woboon biyya keessas ni jira woboon kanaaf ofirraa fonqolchuuf ofirraa mormadha ka'a humna takkaan lafaa ka'a biltsiginna warri jala fiidan eeguruu ga'uu hin dandeettan guyyaan isiniif dhufaa jira yeroo muraasa hanga feetan jala fiidanii dhiistanii argitan warri harka dhayaa warri namarratti duulaa sabboonaa fi sabboontuu irratti mallaqaan bitamtanii boqqoolloon bitamtanii boqqolloo wannaa 15 xaasaa 15 jechuudha kuruuruu 15tiin bitamtanii biddeena lamaan bitamtanii halkanii fi guyyaa iyyaa ooltan salphinna keessan jaarsummaa ergattan jaarsummaa san irratti illee salphattanii galtan hintala fuudhuuf dhaytanii hintala dhabdanii harka duwwaa jechuudha dhokattanii galtan baga salphattan baga rabbi isin salphis borolleen kana daran salphinni keessan jaalattanuu jibbitanuu jechuudha idmee la Jawaar Muhammad abba feete jaalatte jibbite ትላንትም ዛሬም በጀዋር መሐመድ ላይ ትችት የምታደርጉት ነፍጠኞችም ወዳችሁም ጠላችሁም
ጆሃር መሐመድ እስከ ዘላለሙ ይኖራል ከኛ ከቀሮና ከቀረ ጋራ ነው ምንም የምታመጡት ነገር የለም አማርኛ ባልችልም አንዳንድ ጊዜም አንዳንድ ትንሽም በችልም ማለት ነው የምትሰሙ ከሆነ ታገኙታላችሁ ዋዳችሁም ጠላችሁም ትላንትና ምን እያላችሁ ነው ዛሬም ምን እያላችሁ ነው በሲዳማ ላይ ሲዳማ እንዴት ተፈናቅሎ እንዴት ለብቻቸውን ነፃነታቸውን አስከበሩት በማለት ስትጮሁ እየነበራችሁ ማለት ነው ከኤፍቢ ላይ ስትጮሁና ስትጫጩ ጆሃር ነው እንደዚህ ያደረገው አሁንም ጆሃር ከዚህ ይሄንን ካደረጋ ወደ ሌላ እንትን ይሄዳል ምናምን ብላችሁ ቡፋችሁን ወይ ደግሞ ጦምባችሁ ምትነፉት ምንም ነገር አታመጡም ከጆሃር ላይ አንዲት ዝንዝር ምንም አትቀንሱ አለንላቸው ወዳችሁም ጠላችሁም ማለት ነው የሚሰሙ ከሆነ ትንሽም ቢሆን አማርኛ ባልችልም የኔ ቋንቋ አይደለም አማርኛ የነፍጠኛ ቋንቋ በግድ ሰባብሬ መናገር መብቴ ነው የራሱ ጉዳይ ነው የኔ ጉዳይ አይደለም የራሴ ቋንቋ ስላልሆነ እና ወደህም ጠለህም እድሜ ለጆሃር መሐመድ ነው ያንበርክከሃል ታንበርክከ ትኖራለህ ከኦሮሚያ ውስጥ ትወጣታለህ እያንዳንድህ ወደህም ጠለህም ቃን ይመጣልሃል ጠብቀው ምንም ነገር ወላ ብልጽግና ወላ መደመር ወላ ምን መቀነስ ነው እንጂ መደመር የለም ከእንግዲህ አበደን ዛሬም ነገም እንደዚህ የምትሄዱ ከሆነ ከኛ ጋር ልትኖሩ ማትችሉም ለወደፊቱም ማትኖሩ ባይ ከናፉዩ warroonni dhuftan anaa dhufu baga nagaan dhuftanii jajjabaadha wal bira dhaabbadha yeroon geettee jirti hirrafin qeerroo fi qarre hirrafin duruu rafaan jirtu amma santa duriitti nu gargara isinirratti xiyyeeffatamee jira abbaa torbeetii fi jinni jedhameetiin biyya keessa waraana bobbaasanii isinirratti bobbaasanii jiran of eeggannoo godhi kai humna tokkoon ofirraa fonqolchi fincila diddaa gabrummaa isa xumuraa kai guyyaa takka kaatee guyyaa lama kaatee sadi kaatee deebi'uu rafuu odoon taane jechuudha guyyaa muraasa kanniin keessatti jechuudha waan deemamaa jiru argaa jirtan hanga deemamellee hanga namni dhumellee hanga reeffi ilma namaa bira dabreetiin ka yeroo tigreellee yeroo maale namicha sareesan jechuudha yeroo mangistuullee ka ilmoon namaa waraabessan allaatti nyaadhame suni lolarratti kuni odoo lola sanuun seenin ganda keessatti qayee isaa keessatti waajjira dhaqanii waajjira baasanii kaan bilbilli maasirra bilbilameef gabbaasanii addabaabaayii keessatti ajjeesanii kaan mana dhaqanii manaa fuudhanii ukkaamsanii waraabessaa kennaa jiran kaan hidhanii kaan caccabsanii sagantaan isaan saganteeffatan akkuma dubbate san sabboonummaa fi maarreen nun baasuu hin dhabamsiisa akkuma jedhe san inni gara ufiitiin godaa jira jechuudha kana hoo irratti namu dammaqee kaa'uu qabdan akka walloo akka wallaggaa fi gujii fi boranaatitti ofirraa falmadha kaakutan kuwwan illee dirqama keessan baya bakka jirtani kanuma isiniin jedha warra onni dhuftan baga nagaan dhuftanii baga jiraattanii bakka jirtanitti fayyaa fi nagaan isin haa ga'u fayyaaf nagaa argadha yeroo biraa walitti dachaana FB morkataa baale kanumaan beekaa yeroodhaaf hanga guyyaa muraasaa jechuudha jabaattu torban lama yookaan torban sadii jechuudha hanganuma guyyaa 19 waan naan jedhameef anin arga jechuudha hangas yoo belsigina waan feete kanallee ogguri waan feete godi ripoorti goote jinni goote gubuu ammoo hin dandeettu lachinuu kaanillee siin jedhee jira gubuu dadhabnaan ripoorti goote jechuudha akka anin seenne yeroodhaaf na oggurte malee guyyaa akka amarri baane san qixaati
sani malee gubuu hin dandeettu kanas gubuu hin dandeettu sanis gubuu hin dandeettu gubiinsa hin kajeelin gurra keettu gubata malee ija teettu gubata malee anallee gubuu hin dandeettu ofii bikiyyallee gubuu hin dandeettu garuu na ugguru homaa miti namni shanii jaha kudhan wal gayeetiniin waan arge maal godheetiniin waan yookaan waan badduu takka takka biltsiginnatti gadi dhiise riippoorti gootaniitiin na uggursiisiisu hin dandeettan yeroodhaaf jabaattu baatii takka jabaattu bulii 15 kanaan alatti hin dandeettan gubus hin dandeettan waan feetan godhuu hin dandeettan abshir waliif dhufnaa bulii 19 booda kaaniin illeen isiniif dhuf morkataa baale anuma ana ka jedhe rabbi tokkocha hanga lubbuun jiru hin falmadda hin mormadda haqa kiyyaaf hin dubbadda saba kiyyaaf hin mormadda naaf jiraadha galatooma ulfaadha warroonni dhuftan anaa dhufu assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh bakka jirtanitti rabbiin fayyaaf nagaa isinii haa kennu bye